namni tokko tokko duumessa roobsuun akka rabbii wajjin walitti nama buusu akka gochan baramee godhanii kan yaadan jiru. Kun Itoophiyaa keessatti waan baay'ee barameedha. Awwantan isin gaafachuu barbaadu duumessa roobsuun rabbii wajjin yookaan walitti nama buusu ta'ee maaliif makiinaa fayyadamne? Tokkoon keenyaan ittiin deemuuf ittiin fiiguuf nuttinuu kenname osoo gahu luka keenyaan fayyadamuu dhibne makiinaa fayyadamuun rabbii walitti nu buusa. Nuttinuu kenname osoo jiru maaliif makiinaa fayyadamuun barbaachite jennee yaaduun barbaachisaadha. Bisaanumtinuu hiddaasee dabalatee hidhuun dogongora mataansaa. Bishaan sarara isaa eeggatee akka hin deemne bootaa hundattee osoo dhaabanu karaa uumamaa saaraa dabsanee oomishaaf oolchuun enerjiidhaaf oolchuun uumamaan wajjin walitti bu'uudha. Lafaaf xaawoo fayyadamuun uumamaa wajjin walitti bu'uudha. Aktiviitiin keenya hundi mana ijaaruun dabalatee walitti nu buusuu danda'a. Hunda caalaa mooxilaa maaliif qabattani? Aduun uumama. Akka nu uwwisu kan eeyyamamne aduun gubataa otoo jirruu xilaa qabachuun walitti nama buusa jechuudha. Uumama ilmoo namaatiif waan gaarii akka ta'u godhanee fayyadamuun waan rabbii walitti nama buusu miti. Rabbiin tokkoon namaa sammuunsaa akka dagaaguu fi uumama akka fayyadamu godhee waan uumeef adeemsa barootaa keessatti jiruun ilmoo namaa fooyya'aa kan dhufe. Egaa duumessa roobsuunis waan rabbii walitti nama buusu osoo hin taane qabeenya uumamaa nuu kennametti fayyadamu. Akkuma warqii qoofarreetti fayyadamnu, akkuma bishaan duuchineetti fayyadamnu, akkuma makiinaa oofnuuti. Duumessa roobsuun hidha keenyaaf, ooyiruu keenyaaf, waan dhaabnu biqiltoota hundaaf waan baay'ee barbaachisu ta'uusaa yaaduu qabaachuu qaba. Waan walitti buusu fakkeessanii yaaduun barbaachisaa miti. Yaanni wajjiniin kan uumame waan akkanaa fayyadamuu akka dandeenyu. Osoo hin fayyadamin yoo hafne immoo rakkina.